Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan sochii investimentii jidduu isaanii jabeessuuf mari'atan. Dhaabbanni Raashiyaa Riwusal Itoophiyaatti warshaa almuuniyeemii ijaaruuf waliigaltee mallatteesse. Dr. Elanii Gabree Madhiin walgahii jalqaba Afrikaa irratti badhaasa umrii guutuu galmeessisuudhaan kabajamte. Deemokiraatik Koongootti osoo albuuda baasaa jiranii namoonni 32 du'an. Manni marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii yaada Tiraamp Palestaayin ilaalchisee dhiyeessan sagalee caalmaadhaan raggaasise. Kanneen matootii keenyaa gabaasa irraati Arrastan Mahammad amma oduu bal'inaan. Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan sochii investimentii jidduu isaanii jabeessuudhaaf mari'atan. Walgahiin mana marii daldala Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa inni lammaffaan guyyaa kaleessaa jechuun sadaasaa 17 bara 2025 Finfinneetti gaggeeffamee jira. Sagantichi daldalaa fi investimentii biyyoottan lamaan jidduutti taasifamaa jiru gabbisuuf akka ta'e himame. Marii kanarratti obbo Sabsib Abbaafiraa pirezidaantiin mana marii daldala Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti ambaasaddarri Itoophiyaa obbo Muktaar Kadirii fi Saa'uditti walitti qaban mana marii daldala waloo Abdullaahi Alajiimiin irratti argamuun hirmaatanii jiru. Wayita walgahii kana mariin sochii daldalaa fi investimentii biyyoota lameen jidduu jajjabeessuu rakkoo hojii kanarratti jiru furuus irratti mari'atamuun ibsame. FMC'n akka gabaasetti abbootiin qabeenyaa Saawud Arabiyaa Itoophiyaa keessatti hojiitti bobba'uu akka fedhan kan ibsan yoo ta'u, walgahii kana maddeen abbootiin qabeenya Saawudii industirii zoonii lammii boolee jiruttis argamuudhaan daawwatanii jiran. Manni marii daldala Itoophiyaa fi Federeeshiniin Chaambersii Saawudii hagayyaa bara 2024 mana marii daldala waloo hundeessuu ifoomsuun isaanii ni yaadatama. Manni marichaa qonna albuuda baasuu, industirii nyaataa, turizimii, ijaarsa manneenii fi hojii ijaarsaa kana irratti fuulleeffatee akka hojjetu ibsame. Manni marii daldala waloo biyyoota lameenis kana hundaa'ee abbaan taayitaa daldala alaa Saawudii hundeeffama isaa erga raggaasiseen booda ta'uunis gabaafame. Dhaabbanni Raashiyaa Riwusal Itoophiyaatti warshaa almuuniyeemii ijaaruuf waliigaltee mallatteesse. Dhaabbanni Raashiyaa Riwusal Itoophiyaatti warshaa almuuniyeemii ijaaruuf waliigaltee doolaara biliyoona 1 mallatteessuun himame. Dhaabbanni almuuniyeemii Raashiyaa adda duree ta'e Riwusal warshaa almuuniyeemii guddaa ijaaruuf Itoophiyaa waliin waliigaltee doolaara biliyoona 1 mallatteessee jiraachuun dhagayame. Dhaabbatichi waggaatti almuuniyeemii toonii 500,000 oomishuuf kan qophaa'ee fi waggoota 3 hanga 4tti kan xumuramu yoo ta'u, hanga waggoota 50tti ni hojjeta jedhameeti eegama. Piroojeektichi Itoophiyaan Afrikaa fi akka addunyaatti dhiyeessituu almuuniyeemii ijoo taate dhaabuuf hirkattummaa biyyattiin galtee almuuniyeemii irratti qabdu hir'isuun guddina industirii fi al-ergii guddisuuf kan akeekedha. Warshaan kun erga xumurameen booda wirtuu qulqulleessituu almuuniyeemii guddaa Afrikaa bahaa isa jalqabaa ta'uun dandeettii oomisha almuuniyeemii ardii kanaa haalaan guddisa. Kun tarkaanfii tarsiimoodha, sababni isaas Afrikaan qabeenya booksaayitii baay'ee qabdi garuu bakkee qulqulleessituu daangeffamaadha. Waliigalteen kun hirmaannaa dinagdee Raashiyaan Afrikaa keessatti guddachaa dhufe kan mul'isu yoo ta'u, biyyattiin dhiibbaa isii babal'isuuf piroojeektoota albuudaa fi industirii irratti investi gooti. Itoophiyaan Raashiyaa waliin tumsii qabdu qaama adeemsa bal'aa biyyoonni Afrikaa faayinaansii warra dhihaateen filannoo biraa barbaadanidha. Raashiyaan kaapitaalaa fi teekinooloojii haala bulchiinsa xiqqaa ta'een kan dhiyeessitu yoo ta'u, piroojeektoota akkasiitiif filannoo hawwataa ta'a. Warshaan almuuniyeemii haaraan kun industiricha baha Afrikaa jijjiiruun yeroo dheeraaf Raashiyaan naannichatti dinagdee yeroo dheeraaf qabdu cimsuu akka danda'u ogeeyyiin ni amanu. Dr. Elanii Gabree Madhiin walgahii jalqaba Afrikaa irratti badhaasa umrii guutuu galmeessuudhaan kabajamte. Ogeettiin dinagdee beekamtuu fi hundeessituun dhaabbata jijjiirama meeshaalee Itoophiyaa kan taate Dr. Elanii Gabree Madhiin yaa'ii ijaarsitoota sirna iikoo sirna hojii jalqabbii Afrikaa irratti badhaasa ga'umsa umrii guutuu badhaafamte. Beekamtiin kun gumaacha guddaa isiin haaromsa gabaa ijaarsa dhaabbilee fi dhaabbilee jalqaba guutuu Afrikaa keessatti horatte kan mul'isudha. Dr. Gabree Madhiin hojii gaggeessaa olaanaa ECX isa jalqabaa ta'uun daldala meeshaalee caaseeffamaa qabu jalqabsiisuudhaan gabaa qonna Itoophiyaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa taphattee jirti. ECX keessatti turtii isii hordofuudhaan dhaabbilee jijjiirraa meeshaalee gorsuu fi dhaabbilee jalqaba guutuu ardii kanaa deeggaruu irratti xiyyeeffatan hundeessite.
Yeroo ammaa kana jalqabbii sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan hojii abbootii qabeenyaa guutuu Afrikaa keessatti guddisuuf kaayyeeffate hogganti. Sirna badhaasaa kana irratti Dr. Gabree Madhiin umrii guutuu kalaqaa fi misooma dinagdee of kennuu isii irratti yaada kennitee jirti. Yaa'ichis abbootii qabeenyaa fi dhaabbileen Afrikaa biroo kalaqaa fi abbootii qabeenyaa ardii kanaa keessatti oofuu irratti bu'aa bayii galmeessaniif kabajamte. Dimokiraatik Koongootti osoo albuuda baasaa jiranii namoonni 32 du'an. Dimokiraatik Koongoo bakka albuuda baasanitti riqichi jiguun yoo xiqqaate namoonni albuuda baasaa turan 32 du'an boqochuun isaanii dhagayame. Balaan kun kan mudate bulchiinsa Kalaandoo Jaamutti hoggaa ta'u bakka albuuda akkaan barbaadamaa koobaaltii jahamu baasanittidha. Qondaaltonni mootummaa akka beeksisanitti namoonni seeraan ala albuuda baasan bakka seenuuf dhoorkamee humnaan cabsanii seenuurraa kan ka'e balaan kun mudatee ja'an. Namoonni albuuda baasuuf hayyama hin qabne bakkicha humnaan seenuun hordofee humnoonni nageenyaa bakka albuudni bahuu eegaa turan dhukaasa yeroo banan namoonni baqachuuf riqicha fayyadamuu isaaniin riqichi akka cabuu godhuusaa mootummaan biyyattii ibse. Sababa balaa kanaaf waraanni dhukaasa banuudhaa himannaa ja'uuf humni waraana biyyattii hanga ammaa homaa hin jenne. Hojjettoonni lubbuu baraaran ammaahuu namoonni jijjigaa riqichaa jalatti hafan barbaadaa jirraa jechuudhaan ibsan. Dimokiraatik Koongoon biyya albuuda qaalii ta'an qabaachuun beekamtu yoo ta'u oomisha albuudaatiin walqabatee balaa yeroo garaagaraatti lammiilee biyyattii ni mudata. Biyyattii keessatti namoonni hanga miliyoona 2 ta'an haala eegumsa hin qabneen albuuda baasuu irratti bobba'uurraa kan ka'e yeroo garaagaraatti bakka albuuda baasanitti sigiga lafaa fi boolli albuuda keessaa baasan jiguun balaan garaagaraa ni mudata. Manni marii nageenya mootummoota gamtoomanii yaada Tiraampii Paalestaayin ilaalchisee dhiyeessan sagalee caalmaadhaan raggaasisan. Yaadni marii Paalestaayin ilaalchisee mana marii nageenyaaf dhiyaate kun Paalestaayin walabummaan akka hundoytu kan karaa qaceelchuu yoo ta'u Chaayinaa fi Raashiyaan sagalee mormii ta'ee kan deeggarsaa osoo hin kennin yoo hafan filannoo sagalee deeggarsaa 13 fi kan mormii 0dhaan ragga'ee jira. Manni marii nageenya gamtaa mootummootaa yaada pirezidaantii Doonaald Tiraampii Gaazaa keessatti nagee buusuuf dhiyeessan kana kan deeggaree raggaasise yoo ta'u itti dabaluunis humna waraanaa idila addunyaa tasgabbii raawwachiisuu fi daandii Paalestaayin hegeree biyyaa walabaa of dandeessetti dabarsuu ja'us kan of keessaa qabudha. Maayik Waaltis ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet kan gamtaa mootummootaa yaadni marii miseensotaan deeggaramee sagalee argatee dabre kun lammiilee Israa'el Paalestaayinii fi naannoo baha jiddu galeessaaf carraa boqonnaa haaraa kan fiduudha jahan yeroo mariin kun gaggeeffamu haasawa taasisaniin. Waliigaltee kana keessatti humni waraana idila addunyaa naannicha tasgabbeessuudhaaf hundaa'uu biyyoota Arabaa fi biyyoota Islaamaarraa deeggarsa kennamuu ta'uun kan ibsame yoo ta'u kunis aarsaa Yuunaayitid Isteetis yaada marii kana keessatti walabummaa Paalestaayin akka hammatamuuf kaffaltee fi kan biyyootan kanneen fudhatama argatan ta'uu gaazexaan The Guardian gabaase. Egaan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon keenya irraa kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.